كلاش يا فارد سكابي سنايبر دانسي دورسيسه قبل كانت سيجا شيء وجراتي أرسل تخنينان يتير رافضي Yoya babbaru fayya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinjacha dawuta fartuta regi mantuk akam naga fayya jiratu sinjen warronni erdi dangara channel khanjarutun analuf bagana gadutun sinjen warron channel khanya faren tayna mo subscribe gutudan madi kanya nuta sinjachudan ade armo regi malkabati du fe jachu gesan an ramfato medi karum onni sing ko tanlan video yero lasan jalkaba hamadu masatira mal jenane video ولكا يوحنا كمراسة لاتني كومنتي تاني كسر برسنا هني شو رباده كم برادي فيديو مو بيه هايو في أكسم سيد إرت كم تبغى شو ديمنا راندنا جلك برادي مو بيه مال أكجو هولي لالة فيديو تام دبرات كم برادي فيديو لين رانك جراني أكو تتاخسا والبوسن باجي تجرا إنسان سلاك سلا كسيتي ولين gara fuldura deemaa jira. Okay, jalqaba irratti muubeen ammasii rakkoo haaree rakkoo biratti erga dhiifamni bu'ee booda waan biraatti yookaan dhiifama san balleessuu akka waan deemu jiru dubbii haareetti ifduuba waan deebisaa jiru fakkaata yeroo ilaalan mee viidiyoo sana wajjin dhaggeeffanneeti yaada keenya dhumarratti itti fufnaa isin jechuu barbaade. Gaayis gara viidiyoo. Kilaashee afaanitti si qabee snaayiparii daansii doorsisee gama kanatti si gashee yoo jiraate. Uyala masadi kofa kesatti uyala masadi kofa naken kuni operesa saate adira saate bene namni garte dirqiidhaan qabee kilaasha matarratti qabee dirqiidhaan garte keessatti waan kana keessa sigalchi hol jiraate uyala ma keessatti ne dhufa wajjin lollaa jechuusaati. Sila furmaanni jiru maali gorseenii mucaa kanaa gara sanarraa deebisuutu isaaf gartee mala akka sila dhiirarraa wanni eegamu gorsa durraa bareeda. Hara saniin akkasi gorsee gartee irraa deebisuutu sila wayya ture garuu immoo inni niin dhufaa waliin qabsoomna lola kana galmaan keenya waan jiruuni fakkaata jechuudha. Gara saniin jechuudha kan inni dubbatee ture. Okay, moving on. Waan jedhume dhaggeeffadha. Wanti sodaadhee ijoollee tana mana hidhaatti buusii gaafa jalqaba intala isaanii fuudhee dirreerra baasee akka Saayid Firaankii jettu hojjetu gaafaan godhe sana isaanuu naniisisne. Kunis dhiigatuun dhangala'ii malee sirni cabee safuu cabee amantaarraa waan hir'iseen qaba jechuu anis guyya san. So ani immoo ijoollee tana mana hidhaatti naqaa jechuun sodaanne isaan guyyaa sana mana hidhaatti nan naqane intala isaanii kan hin gadi baasee salphise dubbiin shamara baay'ee ulfaatti shamarri Oromoodhaa kabaja guddaa qabdi kabaja Oromummaa sana irraa mulqee karaa irratti baasee bifa sanaan jedhanii isaanuu mana hidhaatti nan naqane isaanuu bakka hin taane nan dhaabne dirree hin taane nan dhaabne dhufanii na gaafatanii waan jiru ittiin himee jaarsonni bitaa mirga dubbii tiyyaa ilaaltee karaa nagaatiin naa xumurte. Anaafu jechuudha. Kanaafi. Hi guys, amma yaadni isaa walumaa galatti maal jechuu barbaadeetiin gaafa ani gartee firaankii kana jalqaba irratti ana gocha kana jalqaba irra kan eegalchiise abbaa halee ana isaanuu gaafsanii akkasitti yeroo akkasitti aarsan keessatti akka hidhamu nan taasisne mana hidhaa nan geessine anoo maaliifin amma isaan hidhaa jechuun isaan namidhanii amma inni beeki dhuma ni cafagan miila keessa baay'ee rukutanii miilli isaa miidhama qabaa jechuudha ammaan tana yeroo dubbatu immoo yaalaaf finfinnee dhufee ejjaa amma isaan dhadhaaniif ani maaliifin gartee isaan kana na rukutan jee maaliifin mana hidhaa geessa isaanuu gaafa na gartee biraangicha abbaa viidiyoo jalqabaa ta'e akkasitti abbaa batii guddaa ta'e san isaanuu gaasa naniine kanaafu anilleen isaan arran immoo namidhan jee hidhuu hin qabu. Minaamin jee yaani eegas immoo wanni inni haasome waliin ilaala. Ani ilaalanii fuma isaanii na kunuunsanii mana dhufanii ifan dursa anarraa na gaafatanii abbaan isii dhufee na gaafatee waan jiru hunda qoratee garaagara na ilaalanii jaarsummaatti narraa xumuramte dubbiin sun jechuudha. Kanaafi anillee zarraaf naa hidhaman maal jechuun waan danda'a ture. Isaan akkasiin jenne sanaafi jaarsummaan amma inni baana kun beeku silaamoon guddoon
intala wabbi hayyuun haa gochuudhaaf leeyteeyu mucaan miidhamee fayyuu qaba. Mucaan miidhamee osoo mucaan miidhamee jiru akkamitti gartee manguddummaa ergattanii waan jaamuun manguddoon ammas dubbii walafaan deebistee dubbichi akka waan dheeratee fakkaataa jechuudha. Akkaataa inni dubbatu kanarraa waan nu galee jechuudha. Hayyuu fi Sayyidis haala kana waa wal fuudhuu deeman hin fakkaatu. Alaa kun Rabbi haa laaffisuuf waan jennu qabnuuti. Rabbi haa laaffisuuf jenna. Guys, video isaanii isin deddeeressu. Wanti kuni booda lola agartee lubbuu nama takkaati irratti Sayyidii fi Muubeen akka waan gartee walitti gaarrefatan jira keessa na fakkaata. Sanuu Sayyidii cidha isaanii irratti jechuun qarshii gara miliyoona qarshii miliyoonni nu ga'u diddee jechuusaati. Cidha irratti gabbarri miliyoonaaf intala takka fuudhuudhaaf shamara takka fuudhuudhaaf qarshii miliyoonni hin ga'u jechuudha. Haqabu ni fuudhaan fakkeenyaaf haqabu ni fuudha. Hanqabni homaa akkam ta'a. Amma karaa balleessaa waan deeman natti fakkaate karaa sangoota bichaa sangoota qonnaa sangoota gartee nyaachisa aruusaaf qophaa'e bichaan sangoota qarshii 200 akkas sangoota 2 bitee lukkuun 16 akkas lukkuu qofti shunkurtaan kuntaala timaatim ruuzni kuntaala 20 aboo meeqa achi walii gurguranii yaani miliyoonni gooti deeju Sayyiduu hayyuu fuudhuudhaafi kun garuu inni garuu asirratti immoo hayyuu waniin hedduu takka irraa na ajaa'ibe yeroo mana kireessuudhaaf waliin deema sanitti maal jetteen ani dirqama mana bareedaa fi kana barbaadu osoo hin taane kaartoona yoo afannee mana ciccitaa wayii keessa yoo naan jiraatte ansi wajjin jiraadha jettee jechuudha. Deebitee amma immoo cidha irratti waan cidhaaf qophaa'u irratti cidha keenya birachuudhaaf ammoo waan wanta warri jedhe wanta maatiin jedhe gochuun dirqamaa jetti. Kun garuu Sayyiduu waan jireenyi Sayyiduu giseen akka laalu waan dura diigamuu deema bakka hallayyaa keessaan baane qilee keessaan baanetti hafuuf deemuu natti fakkaata jechuudha. Gabaabumatti kanas marratti isin gabaabsa viidiyoo Oshee fi Oshee manii fi bunniidha. Viidiyoo bunni biraan geettee bunniin Oshee irratti waan isin hojjettee waliin ilaalla. Hanga dhuma viidiyoo kanatti nu waliin turaa isin jedha. Taksi itti waama. Bajajin juru kai. Oshee. Ay mama tere maadi bette farqatu. Oshee gochisa. Guys, video haala kanaan Oshee bochisanii biraangidha jedhaniini wanta akka biraangi kun garuu ani baay'ee na gammachiisu. Haa ta'u immoo yoo garuu imimmaan haraama imimmaan gartee wanni itti walirraa buusuun kunilleen. Okay, gara biraatiin viidiyoo ilaalleeti walitti deebina. Viidiyoon tuni maal akka taatu fakkeenyaaf barnoota tokko tokko irraa namaaf taatu jedhee yaada. Viidiyoo tana wajjin ilaalaa. Qarshii itti kenninaan itti irraa fuute. Maal gochuuf deemtu beektaa? Waan irraa bitamu kan gartee isaaf galii ta'u kan illee waan ila argatu isa bittee geessuuf barbaadeeti malee qarshii dhoowwattee miti. Amma fidanii bira kaayanii qarshii itti kenneet tokko fudhattee akkasitti deemee jechuudha. Maaliif dalagaa yookaan hojii banteef jechuudha. Wanti kun fakkeenya guddaa namaaf ta'a jedhee yaada. Viidiyoon kun natti toleetuma isin agarsiisu jechuudha. Okay, viidiyoo itti aantu viidiyoo tana ilaaleeti itti deebiname. Hoblo number 1. Hoblo number 1 hoblo. Okay. Guys, ready mantu hanga mas wajjin ture viidiyoolee garaagaraa isin agarsiisu kiyyaaf galatoomnaa jechuu qabdan. Galatoomuu qaba.
Hai video kana wal funaanee isin fiduudhaaf yoo kam barbaachite comment irratti barreessaa. Ready maaliif warroonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara fuulduraatti nu ceesisaa isin jenna. An ready man hanga ammaa hasin wajji ture jechaadha. Hanga video biraatti wal deebinu turtii gaarii siif haa ta'u isin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.